Ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kee kan kabajaa qaxxaamuree tulluu qaaree isinaa dhaqqabu an mootiidha. Guyyaa har'aa qophii addaa qophii ajaa'ibaatiin deebi'ee dhufee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana turan affeerraa koo yeroo hundaati. Nama ajaa'ibaa nama barnoota garaagaraa miidiyaa kanarratti nuuf kennaa ture kan hedduun keessan jaalattan kan akkasuma gara yuutuubii erga dhufe yeroo gabaabaa keessatti milkaa'ee garuu yeroo ammaa kana rakkina garaagaraatiin miidiyaa kanarraa bade isiniif qabadhee dhufee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana tura. Namni kun eenyu jettanii sammuu keessan keessa akka deemaa jiru shakkii tokkollee hin qabu. Mee kallattimaan gara nama guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufeettiin isin dabarsa. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti ammas nafaana tura. Mee nama kanaan wal isin barsiisa. Hedduun keessan ni beektanii garuu amma dagattanii jirtu. Nama kanaan isinitti fida nagaa isin gaafachuudhaan gara qophii keenyatti eegalla. Baga nagaan dhufte Saada nagaa nu gaafachuudhaan mee qophii keenya guyyaa har'aa haa eegallu. Ashama harka fuunee daawwattoota keenya bakka jirtan marattu nagaa fi rahmanni rabbi. Irra deebi nageenyi kee kun sirriitti noowwine ammas irra deebi bifa haaraadhaan nagaa nu gaafadhu Saudaa Muktaar baga nagaan dhufte mee ammas irra deebiiti anaa fi hordoftoota keenyas nagaa nu gaafadhu. Ashama harka fuunee daawwattoota keenya bakka jirtan marattu nagaa fi rahmanni rabbi. Saudaa Muktaar galatoomi hedduu galatoomi akkaataan ittiin nageenya nu gaafatte hedduu namatti tola miidhagaadha. Yeroo hundaa yeroo qophii garaagaraa dhiyeessitu hordofaan ture qophiin kee hedduu namatti tola hedduun namoota ummata keenyaas hordofaa turanii waa hedduu sirraa barataa turre. Qophiileen kee hedduu bashannansiisaa barumsa guddaa kan namaa kennanidha. Hedduun ijoolleen hedduun si beekani garuu yeroo ammaa kana nurraa baddee jirta. Mee gaaffii deebii gaggabaaboo waliin goona. Viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatina. Gaaffii jalqabaatitti dabarraa gaaffii jalqabaa si gaafachuudhaan duratti mee yaada addaa yoo qabaatte mee waa'ee fuudhaaf heerumaa irratti namoonni kenna yeroo wal fuudhan yeroo walitti dabalaman wal dhaban wal dhabbii kana booda akkam ta'u mee akkam wal godhan waa'ee kanarraa waa xiqqoo nuu jedhiiti gaaffilee biraa hedduu. Namni tokko gonfi gargar bahuudhaaf murteesse rakkina hedduu walirra geessisa. Ilmaantu jidduutti argame inni raanfatina faayidee namichi yookaan intalti sanarra gargar deemuudhaaf murteesse gargar gubahuuf murteessitan kuni nama kaleessa nama biraarratti isinitti dhiyaatee ture waliin turtan. Jechuun even haadha fi abbaa keessanirra nama isinitti dhiyaataa ture. So namni kuni gonfi gargar bahuudhaa deemu saayikooloojii akkamiin yookaan ilaalcha akkamiin gargar bahuu qabna. Weel amma gargar bahuudhaaf deemna relationshipiin keenya succeed ta'uu hin dandeenye. Sammuun nuti relationshippii saniif qabnu ammaan booda gargar bahuuf deemna jennee walirra duuluu dhiisuudha qabna. Yeroo hedduu namni keenya erga wajjin jiraatee jireenya yeroo dheeraa waggaa 5, 10, 20 wajjin jiraatee rakkinni xiqqoon jidduu namaatitti yoo argamte gaafa addaan baan akka diinaatitti wallaalu kun dhugaadha. Wanta namoonni hedduun taazzaban garuu hundi keenya ni taazzabna malee wanta saniif falli maalinni akkam gochuu qabna wanta jedhu hedduun keenya irratti hin hojjenne. Mee ati wanta kanaaf falli maal ta'uu qaba akkam gochuudha qabna namni gaafa wal dhabe gaafa addaan bahe akkamitti addaan bahuu qaba jetteeti yaada gabaabaa nu kenna. Artanii carqii firra cirtanii firdibeetii tokkorraa firdibeetii kaan wal geessuun tuni safuu hawaasa keenyatti simiti amantaa keenya simiti. Hawaasni keenya safuu qaba. Amantaan keenya safuu qabdi. So akkamiin teenyee akka intala amantaa hordoftutti yookaan akka gurbaa amantaa hordofutti osoonii fi isii hin miine. Osoonii fi akkana nagootii miti anis isin ciccira obboleeyyan kiyya rabbii jee rabbi sodaadha. Walirratti rabbi haa sodaannu. Walirratti ilmaan keenya irratti rabbi haa sodaannu. Maaliif bilchalli keenya ulfinni keenya kabajaan teenya yoon fi nuti if kabajnee maatii teenya kabajne namni maatii isaan kabajin abbuma fedhee hin kabaju. Tole dhugaan jirtu tanuma irra hedduun keenya dhugaa fudhachuu hin jaalannu. Namni kabaja mataa ofiitti hin goone namni maatii isaa hin kabajne eenyumaa hin kabaju. Namaa miti uumaa isaa rabbiinuu hin kabaju. Galatoomi yaada ajaa'ibaa yaada bareedaa yeroo hedduu miidhagoo ta'an nuuf kennaa turte ammas yaadan babbareedaa miidhagoo barumsa qaban akkanaa kana nurraa hin citin siin jechuu barbaada. Mee gaafii biraatiin si gaafadha. Gaafiin amma si gaafadhu namni tokko hiriyaa gaarii qabaachuudhaaf yookaan nama biratti jaallatamuudhaaf kabajamuudhaaf maal gochuudha qaba akka yaada keetitti ilmi namaa nama wajjin jiraachuudhaaf jireenya kana keessatti nama biratti kabaja addaa qabatee jiraachuudhaaf
akkam ta'uu qaba maal gochuu qaba maaltu nurraa eegama gabaabsiitiin yoo kan barbaadu taate qabxii jahan as deemu kana akka gaarii godhuutu sirra jiraata jechuudha. So qabxiin dura uffannaa fe'eti. Maaliif akkuma beektan gaa uummanni adiin maal jaanii the first impression will be the last impression. Qabxiin lammaffaadhaa hoggunii fi namaa waliin wal baruu deemtu accept godhi nama kana aadaa isaati safuu isaati. Well ati safuu isaa hin tuqin safuu tanteetis hin tuqisiisin if kabajjeetuma jiraataa jechuudha. Guusan nama feetee wajjii walii galtee abbaa feetee wajjii walii galtee jiraata waan si ajaa'ibsiisa. Okay, pointiin sadaffaadha haasawuuf yookaan waa jechuuf hin jarjarin maal godhi dhaggeeffadhu. Bakkuma feetee wada qibaa hidhawee yoon hin jarjarre suuta jetteet naannawa sanii wal fudhatta. Dhaggeeffachuudhaan waan inni qabu fakkeenyaaf waaw uffannaan isaa haalan bareeda nama bara ogguun fi dubbate yoon fi namni sun nama dhugaa ta'e nama ogguun fi dubbate jecha isaa guutuu nama dalagaa isaa kabaju nama yookaan qabxiin shanaffaadha jechuun waan commonly isin walitti fida yookaan nama sanii wajjin fakkeenyaaf bilbila akka tokko yoo qabatan oo badhaanilleen bilbila kan issue waliin haasoytanii waliin beeytanii miti issue waliin haasoytanii irratti walii galtan barbaadi. Pointiin jahaffaadha waan nu barbaachisaati. Namni kuni guni fi namni giftii sii kenne yookaan hadiyyaa sii kenne namni tokko guni fi namni tokko kennaa sii kenne ni gammaddaa miti. So atis nama kanaan guni walii galuu barbaadde fakkeenyaaf bikka takkatti hamamtee bikka sana guni fidheeytee giftii xiqqaa tokko yookaan hadiyyaa xiqqoo tokko. Yaada gaafii si gaafadheef akka ajaa'ibaatti babal'istee nuuf deebistee jirta galatoomi namni kanatti fayyadame gaa nama biratti kabajamuu jaalatamuu akkasumas hiriyyaa gaarii yoo maatiis ta'e abbaa warraas haa ta'u haadha manaa gaarii qulqulluu argachuu danda'a jechuudha. Galatoomi mee dhumarratti waa'ee hadiyyaadhaa yookaan kennaadhaa kaastee jirta. Kennaan maali? Namoonni hedduun kennaan akka kennanii fudhachuudhaaf yookaan bu'aa namarra barbaaduutitti ilaalan waan ta'eef faayidaan kennaan yookaan giftiin yookaan hadiyyaan qabdu maali gabaabsiitiin nuuf ibsi. Sababni isaas irra hedduun kenna gara maletti hubanna waan ta'eef si gaafadhe. Hadiyyaan yookaan giftiin yookaan kennaan jaalala biqilchiti. Hadiyyaan nuti kenninu kun fakkeenyaaf bakka takka yaamamtee bakka sana takka dheeteen beeytu hadiyyaa xiqqoo ta'uu mala edda zimmaatara hadiyyaan sun guddoo maallaqa guddaa sirraa baastu ta'uu dhabuu mala. Hin barbaachisu illee wanni akkasii. Ammoo namni biraa itti yaadee reeduun nama keenyaa ni beeytanii mi hadiyyaa qawalii kenninu yookaan giftii qawalii kenninu hogguu akka ayyaanaa yookaan hogguu akka eebbaa miti jechuun okeejina barbaannetti hadiyyaa namaa kennina. Ammoo ogguunii fi namaa wajjii walitti hidhamuu barbaanne namni kun akka nu simatu namni kun akka nu jaalatu namni kasi jaalatuuf baay'ee nama san ta'uu hin qabdu yookaan maallaqa hedduu baasuu hin qabdu no way. Garuu simple maaliif qalama hin taane maa qalama xiqqaa kana hin taane yookaan maaliif waan xiqqoo takka hin taane anyways hadiyyaan maal gooti yookaan kennaa walii kennuun jaalala guddisti namni akka si jaalatu namni kun edaa nama akkanaati namni uumamni ilmi namatti nama goggogaa mifeetu. Tola irra deebiidhaan ammas galatoomi siin jechuu barbaada. Sababni isaas qabxiileen ati kaastu qabxiilee galata siif kennu malan waan ta'eef hedduu galatoomi siin jechuun barbaada. Mee dhumarratti waa'ee uffannaas yeroo tokko tokko ni kaasta. Uffannaan vaaliyuu akkamii nama biratti akka namaaf kennuu fi namni uffannaa isaa bareechee uffate nama maal akka ta'u yeroo hedduu sihii dubbattuun dhagaa. Mee waa'ee uffannaa kanarratti yaada akkamii qabda? Kanas gabaabsiitii hanga tokko nuuf ibsi. Uffannaan kan kee bikkaati dhayitu san ni simata. Nama ati bira dheeyite saniin wal simata. Umrii ati bira dheeyite saniin wal simata. So uffannaan kan kee outlookiin kan kee bareedaa ta'uu qaba. Which is bakka dheeyiteef saniin wal fakkaataa ta'uu qaba. Qophooyitee dhaquu qabda. Qulqullooyitee can you imagine bakka fakkeenyaaf haalan cinqamtee osoo hin uffatin dheeyitee yookaan ati usteetuma shamiizuma tokko uffattee simple uffattee dheeyitee hogguun fi ati dheeyitu warri ati bira dheeyite sun hundinuu warra suufa uffattee warra karabaataa uffattee warra well organized ta'ee akka gaariitti uffattee yoo ta'e ati maaltu sitti dhagahama. Even waan dheeyiteef san harkachuu yaaduu dhiisiti. Anuma qofaatu kanatti uffattee miti jenneetiti. Miira gaddaa. Eeyyan uffannaan nama biratti akka kabajamtu ilaalcha gaariidhaan akka namni si ilaalu si godha qulqullooytee naannoo namaa deemuun hedduu barbaachisaadha. Maaliif jalqaba namni sammuu kee yookaan dandeettii kee akkasumas ammoo
bareedina keessa keetii miidhagina keessa keetii hin ilaalu dursa kan mul'atu ala keeti dhaabbata kee uffannaa kee akkaataa ati qulqullooytee deemtu waan ta'eef kanaaf jalqaba gubbarraa qulqullooynee namatti yoo dhiyaanne booda namni maalummaa keenya dandeettii fi kalaqa garagaraa kan nuti qabnu beekuu danda'an hedduu galatoomi yeroo hedduu yaadawwan babbareedaa miidhagoo akkanaa kana wanta kaaftuuf si dinqisiifadha irra hedduun hordoftoota keetis dinqifiifattoota kee akka ta'an abdii naaf gala ni beeka jechaadha garuu jidduu kana nurraa baddee jirta sababa ittiin baddeef wallaallus gara miidiyaatti deebitee yaadawwan mimmiidhagoo fi babbareedoo amma dura nuuf kennaa turte gorsawwan hedduu nuuf laachaa turte san deebitee akka nuuf kennitu akka si gaafachuun barbaada hordoftoonni kenna akkasumas hordoftoonni siidhaa yeroo gabaabaa keessatti deebitee akka nu cinaa dhaabattu abdiin qaba warroonni Suwadaa hin beekne Suwadaa Muktaar warroonni hin beekne chaanaalli isii kana fakkaata chaanaalli isii kanarraa ilaaltanii yeroo meeqaaf akka viidiyoo gad hin dhiisinis arguu dandeettan baatii inni viidiyoon isa dhumaa akkuma argitan baatii 8 dura ka gad dhiifamedha achirraan baatii 9 almost baatii 9 dura viidiyoolee garagaraa hojjettee gad dhiiste yeroo xumuraatiif kan arge gara yeroo isin gara naannoo Somaalee yookaan Keeniyaa naannoo san warra UNHCR wajjin imala gootuun arge achi booda in agarre maal taatee badde dhiiroo wanni jedhu sammuu kee keessatti hin dhagahame beekaa ofii hayyuu fi nama jajjaba ofii yeroo dhaban ija dura hedduu namatti dhagahama kanaafin waa'ee isii dubbachuudhaaf dhufe akkuma kiyya namoonni waa'ee isii sammuu keessa isin deddeebi'e hin dhabamtan ta'a mee maal irraa akka jirtuu fi eessatti akka badde namni beektan komantirra naaf kaayaa warroonni naannoo isiitti argamtan ammoo deebitee gorsawwan babbareedaa mimmiidhagaa ofiisan akka nuuf laattuuf dhiibbaa itti godhaa kanaaf namni beekaa akkanaa kan miidiyaa irratti bahee yaada adda addaa namaaf kennu hayyuu hedduu qabna beekaa hedduu qabna garuu kan bahee gorsa namaaf laatu nama muraasa namoota muraasoo akkanatti bayaniiti gorsa babbareedaa namaaf kennan kan ammoo jajjabeeffachuun dirqama kenna walumaa galatti wanni jechuu barbaadu bakkuma jirtutti nagaan nuuf ta'i jireenyi kee jireenya bareedaa akka ta'u siif hawwa yeroo gabaabatti ammoo deebitee gorsa keetiin akka nu cinaa dhaabbattu abdii sirraa qaba wanta isii haasa'uudhaaf wanneen akka kaase isuma kana warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan viidiyoo kana yoo danda'ame share gochuudhaan Suwadaa biraan nuuf gayaa akka deebitee yaada isii mimmiidhagaa fi babbareedaa san nuuf laattu galatooma yeroo gaarii qabaadha video biraatiin yeroo biraa walitti deebina bye bye